قوي بالنجر إنغر زيتي بنا بارباري بنا هين غرغار في بكا نكون غر أكو يسي ورا كنو كان أبر نتي ورا ثرتين غرولة بكا غرغار في نكون غر أنا ما والله ككده إذا ما غرغار ثرتي وقال مسا ديقول كيسة يجورا كربين كي ينتبهو كأمة شركاتي كأمة هركة كمجرشة كنا ماله كبرى بكيني بوينبه كنا من جايبرا جايني نما كنا ما يمكن نمنبه أوكي هما كون قبو برا يو هاجو يو باتو ما واللقى غرغار في أمة واللقى مكا أمة واللقى تين غورا مه أمة واللقى إيرا دراران دابته أمة بورنا تين غورا مه أمة بورنا إيرا دابته أمة شركاتي غورا مه لولي أرثي إيرا دابته أمة هررجتي غورا مه دراران إيرا دابته ما غندوما غرغار في غورا مه دراران إيرا دابته تو كوا كفكيني تفيدا karaan kun karaa dogoggoraati jechuudha. Namni yoo nagayaan gabbayee gale walau kaana qansirallee taatu dhagaa falaxee jiraata jechuudha. Isini galaara. Wanni jidduma kana awaatuma waa gubateen, awaatuma mani tokko gubateen, awaatuma namni du'een gargaarsa eeba guuruuf jedhan feematoonni akkas jette, ijoolleen kaayiroo akkas jette, maarreen akkas jette ila tokkoffa namni gargaarsa isin gaafate yoo jiraate maqaa nama gargaarsa isin gaafate san dhaya. Ebalu nugafate hinjira mo hinjiru amma ka ummata shawaa kunfa salpha gargaarsi yoo barbaachise waan feemata ilaalatu tokkoon qabu dhugaa isinitti hima ka ummata shawaa kunfa baay'ee salpha waldaa macaaf tuulamaattu jira ka abboonni keessan ijaaran jeneraal Taaddee Birruufaanti ka ijaaran jechuudha turaan magaalaa dheeratti itayetti magaalaa dheeratti hundaa'e bara jaalladhii gammadaa fa'a jiran jechuudha ka oromoon hundi beektu jechuudha dhaabbanni guddaan waldaa macaaf tuulamaa jira gargaarsi yoo barbaachise karaa saniin dhaqa karaa seera qabeessa NGO garaagaraatiin asirratti wanni asliin gargaarsi isin gaafatu hin jiru wanni kabirallee gargaarsi isin gaafatu hin jiru wanni isinillee asirraa wal loltaniif hin jiru jechuudha maqaa gargaarsatiin attaak wal gootanii rakkoo walirraa qabdan jibbaa walirraa qabdan minaamin dubbii wal barbaaduu dhiiftanii namni kamuyyuu ka booyaa jiru harmeeteeti ka du'aa jiru obboleessa keeti ka du'aa jiru obboleetti keeti sinigale kaman irraa gubataa jiru haadhateeti haati oromoo takka haadhateeti sigale ka bosona keessatti gammoojjii keessatti galeetiniin gammoojjii keessatti akka bineensatti aduu keessatti dhalaa jiru haadhateeti bara ummata keenya sagalee haa taanu ammatti oromoo wanti inni barbaadu tokkummaan sagalee ta'uu fedha yoo namni waan kana nurraa dhoogu qaamni bineensa kana irraa dhoogu dhabame falmachuudha jechuudha hamma tokko yoo qaamni biyya bulchu jiraate sagalee ta'uu fedha yoo deebiin dhabame diina manatti sitti dhufeetiin morma sirraa kutu wanni jala teetteetiin hin boottuuf wanni jalaa baqattuuf hin jiru jechuudha. Humna tokkoon ofirraa dhoowwuudha jechuudha. Ana kanatti fakkaatu kana. Kanatti fakkaatu shilingii sumuunii asirraa guurree maal jenna osoo hin taane hiriira yaaminaan jedha tokko na dhageettanii baatanii hiriira mee kushii nama keessatti baa kaa'atiri kaa'amee harka wal jala qaxxaamursaa ishee hiriira nu waami jedha tokko haasa'an harkaa gatuuf. Haasa'an harkaa gatuuf mee Faaximaan Quranii bakka jirtu kai harka wal jala qaxxaamurti viidiyoo kana dhageeffata hiriira yaaminaan jedha bara. Maaliif haasa'an harkaa gattan duriyyee koomentii sana dadhabne maaluma koomentii akkanaa kana argisiisa. Mee Faaximaan Quranii takka kai harka wal jala qaxxaamurti suuraa na ergi. Kai mee bakka jirtu nafsee qabattee biyya galtee loltu. Tigreen Tigreen bar gaafa waggaa sadiin darban Abiyyi wallolte Ameerikaa Kanaadaa galte bar Awustiraaliyaa la Ameerikaa irraa Kanaadaa galte garuu kenna ka biyya jiru iyyuu ija eeggate hiriira bahee fiigee ol deebi'a wallahi rakkoo bar rakkanne hirrakkan anka ye bosona seenu ta'a jira waatu gize tokko ka ummata kana bosona seeni bakka wareegama jiru kafalina godhaara ummata kana
Emijeeko mangisti Allah sadaqarra jirra banna gide sadaqatana akkam gide qabsoo kana sadaqaan akkam ofti aboo rabbi siyaamil keessa xabbash neema qabsoorra jirra addunyaa akramil kayyabo rabbi ol siyaafuu rabbo qabsoo sadaqaan afaan nu qabde innaa maalitin jechuu barbaade asirraa waliin nyaatinaa gaarii miti jibbaarraa walii qabdan gadarraa walii qabdan minaamin ayasfalligu oromiyaan guutuun ammatti sagalee barbaaddi nagaya barbaaddi wallahi ummanni nagayaan bayee galuu barbaada nagayumaan bayee galuu barbaada malee gargaarsa warra tiktookiin barbaada ilillii fi leenca fi haayiskireemii fi minaamini hin barbaadu sanni yoo bakka kennitan dhabdan kunoo miskiina akkana biyya baqaa jiru kana akka mijee fa'aa kanatti kennaa kunoo akka maskii kanatti maskii tamitun akkatti kennaa miskiina biyya baqaa jiru kawaan kiraa manaa kafalatu yaadda'u asirraa sagalee ta'e jettanii goota seetanii akkanaa kanaa kennaa sadaqaa yoo bakka keessan dhabdan dachiin oromiyaa badhoodha dachiin oromiyaa meerkuriidha wallaahi asirraa waliin gubina waliin boochisina tattaaffii godhaa jirtaniif immootuu galatooma alaamanaan waltaatanii alaa keessa waltaatanii ummata keessanii sagalee dhageessisaa jirtan maasha Allah natti toleera das jedha jabaadha haaluma kanaan itti fufa inni biraan mootu warri biyya bulchu kun jedhama warri biyya bulchu kun ani soddallee as qayyamuun barbaadu kaadireen biyya bulchitu tun maaliif hin dhageenye dhabar gaafii ummataa kana maan dhageenye ummanni kun si nyaata dawalaan immoo iPhone tokkollee MJ akka iPhone bitadhe dhageettee silati walitti wallaalee bara diyaasboora morkana jenne qoy mi'uut godha afurra hin dhageenye iPhone akka bitadhe dhagarree congratulations doctor qaataa bar biima faranjiin dhaqee malee iPhone bite inna warri biyya bulchu kuni gurri keessan dhagaa uffataa jira bara ara dhiisaa ummanni kun si nyaata ummanni kun ummata abbaa keessan biddeena 4 kiiloo yaasee isin naqe gaafii ummata kanaa dhagaya sagalee ummata kanaa dhagaya lannaante xuruu adellam barataan sitti gayyaa'aara barsiisan sitti gayyaa'aara hojjetaan waan nyaatu dhabee hojjetaan kee ummata nyaataara ilmoo tokkocha qabaniitiniin 30,000 50,000 100,000 miliyoona gaafataa jiran bar amma diyaasbooran yoo Ameerikaa irraa gale bar miliyoona gaafataa jiran bar tasa yoo inni akkana gabbaa'e isiin akkana gabbaate oh my god jira dabbaa kana Ameerikaa irraa dhufte minneq jettu qabanii miliyoona hawwalsiisaa jiran bar sobaa miti wallahi dhugaadha bar nama biyya alaati il obboleessa qabu obboleettii qabu kana bar daabumatu lafa deema warqin lafa deema jedhee hojjetaan mootummaa qabee hawaalaa buusisaa jira bar ummata kana maaliif gurran kennine maal tuffattan ummata kana tuffatina mootiin ummata ofii tuffatee waggaa dheeraa kursirra jiraate hin jiru warra darberraa maaliif hin baranne lamin alnabbaraachum inde anuyyuu dargirraa kaasee akkitti mootummaan kufe beeka bar dargirraa gaafa dargii san xiqqaa ture hin beeka dargiin akkanumatti nama kana qabee oofaa ture bar humnaan ari'ee qotee bulaa kan siinootiraak irratti ayisuusii kanarratti fe'anii fe'aa turan bar akira kun reef isaatu galaan jiru Zimbabwe keessatti goggogee hafee jechuu biyyarraa baqate warra isa duraa jecha dhageen malleen osoma sirraa malaaxaa naan jechuu dandeetta malaaxaa mankaat achilim jedheeti nutti dhaadatu malaaxa masar rabbiin bakakkaa itti buusee addaan dhoose bar imimmaan ummata galaana ta'e isin nyaata yaa warra aangoo qabdu yaa warra humna qabdu ummata kana irraa gurran cuqqaalatin ammallee mootu ummanni kun mootummoota taran dachaa haqa sirraa qaba warri kun bari Itoophiyaa baanan tana walitti qaban malee dhiigan tokkoo miti bar oromummaa walitti hin qabanii bar gadaamessa isaaniit irraan dhalanne bar harka isaaniit irraa hin nyaanne bar duudatti hin baanne bar harma isaanii hin hoone bar
mootummoonni Itoophiyaa bulchaa duraan amma duraa jechuudha. Isin baay'inaa warri amma humna qabdan warri aangoo irra jirtan irra hedduu keessa warri aangoo gurguddaa qabdan warra gadaamessa harmee Oromoo amma booyaa jirtu kanarraa dhalatee bar warra Oromiyaa irratti dhalatee bar warra duuda haadha Oromoo irratti fincaa'ee bar warra harma Oromoo hodhee guddatee bar warra harmeen Oromoo beeloftee isin barsiifattee bar namni bakka irraa ka'e hin beekne bakka deemuun beeku maraa ta'aa jira. Namni bakka irraa dhufe bakka irraa ka'e hin beekne bakka deemullee hin beeku maraa ta'aa jira. Maraa ta'a. Isin bakka irraa kalee dhuftan maa wallaaltan? Ummata keessatti guddattan kana maa wallaaltan? Ummata irraa guddattan isin guddise kana maa wallaaltan? Maaf dagattan? Kanaaf bakka deemtan wallaaltanii bar. Kanaaf galma ga'uu dadhabdanii bar. Aangoo feete qabaadhu aangoo mootummaa ta'uu olii hin jirtu gaafa haadhatee boochiftu hin milkooftu. Wallaahi hin milkooftu. Isin Oromiyaa keessatti dhalattanii guddattanii miti warri baree dhufee Oromoo boochisee yuu hin milkoofne akira salphateetuma bu'ee bar. Salphateetuma bu'e. Maaliif salphina barbaaddu? Maaliif xiqqeenna barbaaddu? Aangoon irgisa zalaalam addunyaa kana hin jiraattu zalaalam kursii tanarra hin jiraattan. Warri kaleessa humna qabuu hin deeme. Kun jiruun deeme, kun du'aan deeme, kun fayyaan deeme, kan qabeenya biraa deeme, kan beekumsa biraa deeme, kan bareeduma biraa deeme, kan aqli deeme. Zalaalam akkanatti hin jiraatamu. Addunyaa yoom kida. Guyyaan tokko oli guyyaan tokko gadi. Seena hin dagatu hin dalaginaa badii artist Umar Suleymantu jedhe. Isinii galee. Ummata irraa dhalatan akkanatti boochisuun sirrii miti. Ilmaayyuu ijoollee sagalee isaanii taatu doorsituun hidhuun cubbuu lammataati jechuudha. Maaliif sagaleen jiraa dhagayama? Maaliif dubbatan? Maaliif achitti dhumuu qaban? Isintu ergee nama jechiisa bar. Ijoollee ummata kana kennarraa duuti haa dhaabbatu jedha. Doorsisuu fi hidhuun akka waan jara kana isinummaan ergitaniif fakkeessa bar. Afaanin fiinxalleeyyii faannoo jettan malee akka waan ergama keessan fudhatanii waan kana godhaniititti nama hubachiisa bar. Haganumallee yaaduu dadhabaa namni aangorra jiru. What is going on jette diasporan? Diaspora yoo dubbii cinaa itti galu. What is going on? Maaltu deemaa jira? Akkasii bar. Nuti amma deemaa jiru wallaalle bar. Wallahi diaspora yoo rakkattee itti zoore akkas jette amma yeroo baradoon kun cabbiin kun minaamin itti zooreetiniin makiina maarshira jetanii dhaabatu fidu yookiin ganama ka'uu fidu. What is going on? Oh my God minaamin jette. Dhugaa rabbii. Nu amma deemaa jiru wallaalle bar. Osoo isin aangorra jirtan. Osoo ka Oromiyaa bulchu afaan Oromoo dubbatu. Ka Itoophiyaa bulchu afaan Oromoo dubbatu. Yoo Oromoon akkatti booyu iski amma ani fakkeenna fi Oromoo kana hin jibbaayu haa jennu. Fakkeenyaaf amma bakka Abiyyi Shimallis kana jiraadhee an ummatuma Oromoo kana jibba haa jennu. Fakkeenyaaf hin jibba haa jennu. For example. Kabadee silaalu nalaalu mootu maal naan jedhash. Anuu Oromoodha. Afaan Oromoo dubbadha. Oromoo ufiin jira. Eshi hammaan Oromoodha. Oromoorraa dhaladhe Oromiyaa dhaladhe ufiin jedhutti osoo humna qabu osoo gargaaruu danda'u osoo immaan raaquu danda'u iyyuu namni maqamalleef barikko nu jibbaa rakkoo miti ba. Abiyyis Shimallisis warroonni humna qabdan biraa nu juuras nu jibbaa. No problem. Saba kana jibbi. Isin jibbitan jechuun Rabbi nun jibbinen. Yoo saba kana isin jibbitan Rabbi nun jibbine yoo saba kana isin tuffattan Rabbi nun tuffatin malee rakkoo miti. Garuu dhageettimatti
ummanno baala gizee nuun jedha nuti jireenni haaraaf abboota keenyatti dukkanaa'e gizee miti rakkannee bakka itti rakkannu dhabaa jirra gurrumatti namni maal isiniin jedha warrummaan wajjin biiroo keessa ooltan warrummaan guyyaa wajjin ooltan halkan wajjin wiskii dhuydan cheers munaamin waliin jettan maal isiniin jetti maal isiniin jetti akkuma bakka hiriyoonnummaan keessan ka Tigree ka Amaaraa ka Dabuub ka Guraagee Walaayittaan Sumaaleen Affaarin biyya san sabab sablammii 86 keessa jira sabab sablammii 86 kana ka aangoon qabnu hin jiru warrummaan hiriyoota keessanii kun yoo haadhaaf abbaan isin irraa dhalattan ilmi isaa akkatti cibsamee gorra'amu yoo jaarsa as kaayanii jaartii bira gudeedan haadhaaf abbaa as kaayanii ilmoo bira gudeedan eshi isin nutuufadha nullee jibba miidhama keenyatti illee gammada maal isiniin jedha warri isin